አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ይህ እንግዲህ ቤቱ ድረስ ሄደዋል። ዛሬ ብሩኬ እንዳያችሁ ነው። ወንድ ማለት እንደዚህ ነው ያሳየን። ሀይሜ ያሳየተከ እኔም አሳይኝ ያለ ነው የለመኔ ነው ብሩኬ። ዳኔ ደግሞ ቅልጦ ስትገባ አሳያለሁ ያለ ነው። ምንድን ነው የሰው ህይወት አጠፍቷል እንዴ? የሞተ ሰው አለ፣ የገደለ ሰው አለ። ቅልጦ የምታስገባ አንተ ቅልጦ 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 አረ ቅልጦ 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 ቀልድ ነው እንዴ? ቅልጦ የሚገባ የህይወት የነፍስ ሰው ያጠፉ ቅልጦ አልገቡም እስካሁኑ። እኔ ቅልጦ ሲገቡ አይቻላል። እንግዲህ ሀይሜን ጠርቶ ውሰጂኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ያለ ነው። ሀይሜ ደግሞ እውነት መስላት፣ እሱ ግን ውሸቱ ነው። ይቅርታ ለጠየቅ አይደለም። የኔ ምን ትፈልጋለህ አንተ? ምንድን ነው? ወይስ ሀይሜን ፈልጌ ነው እንደዚህ የምትሆነው ብሎ ሲጠይቅ፣ ዳኔ ደግሞ እኔ እኮ ዳኔ ግራ ገባኝ። ሁሉም ቦታ ሀይሜ ሀይሜ እውነቴ ነው ወላሂ የምሬ ነው የሚላችሁ። ሁሉም ቦታ ሀይሜ ሀይሜ ሀይሜ። ኧረ ቤቱ ድረስ ሀይሜ፣ ውጭ ሲመጣም ሀይሜ ሀይሜ ሀይሜ። ምን ልታረግ? ለአንተ ምንድን ነው የምታረግ ሀይሜ? ጓደኞቹ ደግሞ ተናደዱ፣ በጣም ተናደዱ። ትንሽ ግራ ገብቷል እነሱም። ለምንድን ነው ታዲያ አታሳዩም? ሀይሜ ጠርተክ ያልክ ነው በፊት። ዛሬ ደግሞ ለምንድን ነው አሳይ ሲል ብሩኬ አታሳይም? ለምንድን ነው ብሩኬን አታሳይም? እስር ቤት ሊከስ ነው? እስር ቤት ሊገባ ነው? ይገባ። ወንድ ነው እኮ እስር ቤት የሚገባ ወንድ ነው። ወላሂ ወንድ ነው እስር ቤት የሚገባ። አስገባ። ምንድን ነው 10 ጊዜ እስር ቤት ከሳርሎ ምናምን ቀበጠር። ምንድን ነው የምትቀባጠሩ? ይግባ። ወንድ ነው እኮ እስር ቤት የሚገባ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ሀይሜ ደግሞ ለምንድን ነው ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለ ነው እዚህ የመጣ አለች። እና ብሩኬ ደግሞ እኔ ዋሽቼ ነው ቤቱን ልታሳይ ብዬ ነው እንጂ ምንድን ነው ይቅርታ የምትጠይቅ ነው ያለ። ለምንድን ነው አለ። እንግዲህ ወንድ ማለት እንደዚህ ነው። ወንድ ማለት እንደዚህ ነው። ማንነቱን ያስከብራል ማለት ነው። ወንድ ማለት እንደዚህ ነው። ጀና ጎበዝ። ሀይሜ 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 ሀይሜ። እኔ ግራ ገባኝ ወላሂ። ሀይሜ ሀይሜ 10 ጊዜ 20 ጊዜ ሀይሜ 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 አስጠልታውላ። akkuma argitanii gaara Burukeen mana deemee jira jechuudha. Haimeetii waamee mana daanee nageessee dhiifatama gaafadhaa jedhee, garuu asirratti inni sobe malee dhiifatama gaafachuun miti. Akka isheen mana geessituufidha. Achi geessitee immoo ani garuu sin geessaa, achi geessee immoo akka girriin kaasnee jette Haimeen jechuudha. Girri kaasuun miti, ani dhiifatama gaafachuuf hin deemaa jira malee jedhee, isheenillee dhuguma seetee eshi jettee fuutee deemte. Garuu achi sin geessaa jette, akka dubbii tokko sin jenne dhiifatama gaafattee baata jette eshi jedheenillee jechuudha. Achi ga'ee inni na jalaa bade mucaa tokko, mucicha sana isa bichaa dubbise goddanyoota keessa jechuudha. Zinaabuu moo maqaan isaa. Kanaatichitti ol galanii jechuudha. Manatti ol galanii maal barbaadde narraati? Maal na doorsistaa? Maa inni anati narraa barbaadde sana natti maddu? Maal gizee meeqaa mana hidhaan gashaa nan kasasaa? Maal xishoo maal jettaa jedhe ol lixee jechuudha. Achumaan mucaanni gurraa wayyaa kootii gurraachaa tokko dhaare dhugaa rabbiin dhaarenni bakka mucicha iyyuu wayya wallaahi hin dhaare dhugaa rabbii akka tokko bakka ati gulbatiitti agarsiisachuuf moo maaloodha jedhe ka boodarraa Haimeetti agarsiiste sana
natti illee agarsiisi maqaa koo na balleessite dhiifatam si gaafadhe situ nagee malee ani sin geenye wajjii keetti immoo si rukuchiise yoo rukutamte si jedhee jechuudha sittin agarsiisa. Kanaa booda sitti natti agarsiisi jedhee kadhate nasin agarsiisu gaafa ati qilleenxoo buutu gaafa sanaan agarsiisaa jedhe. Gaafa ati qilleenxoo buutu si agarsiisa. Gaafa ati qilleenxoo buutu si agarsiisa jedhe dhugaa rabbi. Qilleenxoo maa nafsee nama baaseera waan qilleenxoo namni bu'u. Oromti lubbuu namaa ajjeese qilleenxoo keessa bu'anii ruure. Zanaa jedhanii biddeena ta'anii nyaataa jiru isa du'ee bade malee maal jechuun qilleenxoo siin kasasa lubbuu namaa bahee moo rukunne iyyuu kafii xiqqishii tokkootiin akkasa dhugaatti otoo rukuteeratti akkam ta'a laata dhugaa rabbi an akkasuma lafa balleesse kan inni haimee barbaadde moo akka nuti gargar baaru barbaaddeeti moo alaamaan keenaan gallee natti kanatti barbaaddu haimeedha miti jedheen an maal jedha sanitti fakkaate daaneen kun dhugaa rabbi wallahi na dhibe haimee siif jedheeni haimee idduma fe'etti haimee moo waamaa jechuudha amma haimee siif jedheen isa buru keessa wajjiniin haasa'u dhiise haimee waamaa jechuudha. Haimee siif jedheen akkas ta'e haimee siif akkas mee haimeen maal haa gootuufi haimee siif akkas ta'e mee dhiirri jechuudha namaaf jedhee nama jala ciisee humna isaa qabaannaan harreebamu eessa jirame nama tokkoof jettanii dhugaa rabbi isinitti ma wallaahi anna keessa irratti namaaf jettanii anna keessanii rukutamaa jiru nama dhiistu otoo isinii teemee dhugaa rabbi natti ma wallaahi laazim anna kootikkoo nama sanaaf jedheen jala ciisee reebama mooni otoo dandeettii isaa qabaannaa maal kun kijibaan kun wallaahi laazim siif jedhee jira natti agarsiistu malee hin ba'uu jedhee jira giddii meeqaan gadi baasanii jechuudha. Isheenis immoo boodarra haimeenis immoo isaan natti agarsiiste daanee itti agarsiisii jette isheenis itti agarsiisii jette itti agarsiisenna qilixxoo gaafa galte sitti agarsiisaa jedhe gaafa qilixxoo galtu kanatti humnaan giddiitiin jechuudha burukee gadi baasanii goddanyoonni immoo aaranii dhugaa rabbi aaraniiru sirriitti taa'ii dubbadhu jennaan hin taa'u jedhe burukeen. Ammallee ciciisellee warra namichi hin danda'amu dhugaa rabbi daanessuun hin danda'amu kubbaayyaa wayii wallaahi laazim hin danda'amu. Ammallee dubbii qoffara beektanii barreessamaan waan hundaatiin maamna qoccoltaa jedhamu burukeen hin qoccolaanii dhugaa rabbi hin danda'amu. Akkuma jedhani burukeeti inni haimee fudhachuu haimee gara hangsaa godhachuuf iyyuu rakkataa jira jechuudha malee dhugaa rabbi haimeefis dhoogee miti. Footoonis immoo Photoshopii yoo ta'e malee footoo dhugaas hin jiru hin soba. Footoo normaalii wajjiniin ka'aniiran yoo nafe footoo inni amma akka waan noorii tokko hojjetanii argeetti odeessu kun sobadha jedha. Soba. Isheetiin akkas jedhee amansiisee jidduu jaraa galee haimeen amantee wayin isa faana akka taatuuf wayin immoo akka burkeejiniin gargar ba'anii fi kana hojjete malee footoomti waan tokko hin jiru. Photoshopii gargar ba'anii wayin isa wajjiniin baatisee alaamaan isaa akkasii yoo burkeejjiin wal lolan isa wajjiniin taate isatti fakkaateeti yaanni isaa garuu akka alaamaa isaatti jechuudha. Garuu isaaf hin milkoone malee yoo haimeen burkeejjii wal lolteesi wal loluu malee jechuudha. Isaanii eddee walaqatanii qaban. Eddee walaqatan. Garaa afaan keessa wal lolu maree garaa keessa wal lolan qabanii. Yoo walitti bu'anii afaanumaani garaa keessa garuu danda'anii walirraa fagaatan isaan lamaanii jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa rafee namaan bulu boo wallaahi laazim dubbiima barbaadaa bula. Amma kana keessa maaltu gashee waan dhugaan taane waan qabatamin taane maal ajiib haimeetti agarsiisuu dhaqe. Eddee haimeetti agarsiise immoo burukeenis natti agarsiisa haimeetti agarsiiste sana jechaa jira. Maaliif hin agarsiisu reeddee dhugaate waan tokko dhugaa yoo ta'e wanti nama leeyyeessiisu hin jiru. Dhugaan dhugaadha. Dhugaan hin qallatti malee hin jettu. Maalitti nagarsiisu re'am maaliif itti nagarsiisu sa'aatii kanaa jechuudha. Oduu sobaati malee waan isaa qabatamaan illee waan burukeen hojjetu illee waan burukeen go'e illee hin argine jara lamaa jidduu galee gargar baase yoo haimeen isa dhiiste kan isaa godhachuufidha jechuudha. Alaama isaa haimeetiin isaa godhachuuf maraataa jira. Kanaafi burukeen harkaan laadhu waan gadi fidii malee jedhee jira. Sitti agarsiisa jedhee jira daaneen immoo baay'ee tokko
nama dhiba. Namni rafee namaaf hin bulu maal akka ta'e hin beeku zabana kana. Namni akka namni addaan bahu waan otollee waan qabatamaa tokko waan dhugaa tokko ta'e wanti nama gaddisiisu hin jiru. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhan kan jecha Oromooti kuni. Waan qabatamaa hin qabneef namni akka gargar bahu akka namni tokko hin taane maaliif yaada ilmi namaa jechuudha. Ufii immoo siif jedhee reebame Haayimee siif jedhee rukutame Haayimee jedha. Mee namaaf jedhee akkamiin ilma ani namaaf jedhee an akka rukutamu callisame ani dandeettii qabaannaan akkamiin ishee an akkooti rukutamaa jiran bakka na buuti moo an akkoo an isheetu rukutame moo ani isheef jedhee Haayimee isheef jedhee Haayimee akkas ta'e mana dirreessiisaa dhaqee kanallee. Firaashirra goddanyoota isaatti takka Haayimeetti odeessa takka goddanyaatti odeessa malee Burukeen gaafatu kanas galgalee deebisaaf hin jiru dhugaa dubbachuuf deebisaaf hin jiru jechuudha. Yoo Burukeen natti agarsiisa Haayimeetti agarsiiste jedhu asiiti Haayimee on kana achi muchi galgalee goddanyoota isaatti odeessaa jechuudha. Goddanyoota isaa wajjin asiiti achi galgalee jechuudha. Isaa boodarra goddanyoonni taa'eeti haasa'ii jedhanii Burukeetiin jennaan Burukeen taa'een haasa'u. Natta agarsiisu annarraa barbaadus natta himu jedhe kanaan kadhatanii giddiitiin inni sobeet akka Haayimeen achi geessituuf malee dhiifatama gaafachuu miti. Wallaahi nama dhiba tooftaatti hojjetee akka Haayimeen achi isa geessitu godhe innis malee dhiifatama gaafachuu miti. Dhiifatama maaliin gaafadhaa jedhe akka kanaanii mana fuutee deemte akkasitti egaa Burukeen harka laadhu. Qaallitti dhiisii kan barbaadde fidii na hiisisuu dhiise han fedhee yoo godhii jedhee jira. Rabbiin illee mana hidhaa sin gashiini. Egaa gizeen ani torbee tokko dhiifatama jedhee sin kadhadhu barankiin hojjedhe malee lubbuu namaa baasiruun qabu. Gizee sana dhiifatama jedhee gizeen ani sin kadhadhe gadi bu'ee gadi of buusee akkuma nam tokko gizee sin gaafadhu jidduutiin dhuftee ilaalii kan inni hojjetu jettee Haayimeetti waan sobaa agarsiiste akka kanarra geenyu kan godhe sidhaadha malee aanaa miti. Dubbii guddaan taane situ guddisee akka Haayimee wajjiniin gargar baanus situ hojjete. Kanaafiyyuu wanti qilixxoo si gashaa si kasasaa jettee wanti natti na doorsistuu fi hin jiru. Yoo na kasastes yoo na gashites waan hin sodaadhu qabu jedhe waan sodaadhe dhiifatama si gaafachuu malee kee dhufe miti. Waan bichaa narraa barbaaddu bichaa natti himi kana natti himi jedhe. Inni immoo Haayimee mabaalee waan tokko deebiin tokko hin jiru. Isanni barbaade sanallee itti agarsiisee hin jiru jechuudha. Inni barbaadu Haayimeen argite sana arguun isaan inni barbaadu jechuudha. Isallee itti agarsiisuu hin dandeenye innillee jechuudha. Sanni natti agarsiisi jedhee kadhatu kana itti agarsiisuu hin dandeenye. Kun akkasitti gaama jidduu galaniin Haayimeen irraa fuudhii deemi Burukeetiin jedhanii maalajii fiddee jedhanii goddanyoonni naan dhiifataman gaafadhaa naan jedhe jennaan han fidee. Sobdeeti ati sobdee dhiifataman gaafadha jettee ati dubbii fuuftee jettee adaraa deemi Burukee yallaa Burukee jetti isheenis Burukeen alsamaam maalee ingidii daanee nagee wayiqee Burukee nagee qilintoo nagee qilintoo no yaalee nunu inni jangid wallaahi qilintoo qaallitti dhabbo. Qaallitti jedhe qaallitti minnoo qaallitti Allahu akbar kabiira qaallitti si gaba asaa ያለው በዛን ጊዜ ያለ Allahu akbar kabiira qaallitti አሁንም Haayimee ani ግራ ገባኝ እኮ Haayimee ምን ልታረግ ላይ አንተ ኧረ አንተ ተንኮለኛ ነው ዱጋ ረቢ